Ijoolleen teenya tan Saawudi Arabiyaa jiraattu hedduu takka shabakaa bilaashaaf jecha baay'ee narratti dawwalanii na gaafachaa turan. Anis akkuma isaan na gaafataniin barbaadee qabadhee isaaniif dhufeetiin jira. Viidiyoo tana haga dhumaatti ilaalanii subscribe share gochuudhaan na cinaa dhaabbatanii irraa fayyadamoo ta'uun mirga isaaniiti jedheetiin tilmaama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo hundi keessanuu warroottan Saudi Arabiyaa keessa jirtan keessattuu shabakaan firii zeen firii shabakaan bilaasha kan zeen isiniif fayyadu ammas irra deebiidhaan dalaguu eegaluu jalqabee jira. Akkanumatti isin agarsiisa. Akkuma beekamu kuma dur itti fayyadamaa turre walumaanuu jechaadha. Amma sa'atii itti dabalaa. Amma fakkeenyaaf keessaa haa bahu. Niin dalasiisa zeen firii 2 irratti bilaasha dalagaa. Amma fakkeenyaaf haa isin agarsiisu. Irran keenya maallaqa isaan qabu ni gartan jeetii yaada waa takka fiduu hin dandeenye jechaadha. YouTube irratti hin dha'e maallaqa isin agarsiisu isaa hin qabu. Sifir bisifir jedhaniin afaan Arabaattiin 0 bi 0 jechuudha. Duwwaa biduwwaa. Kanaaf amma irra geessee isin agarsiisa. Qaxxisaa anuma waliin koottaa laalaadhaan isin jabbuleeyyan kiyya. Laal majjaana jechaadha. Sa'atii itti hidhachuudhaaf alaabaa tanumarra dhiibta. Alaabaallee maraxachuu hin barbaadu. Bifa haarayaan dhufee jira. Sa'atii akkanatti dabalatta. Great More Team jettee bifa kanaan dabalatta. Amma haasawutti hin jira waan ta'eef dabalee jira, eegalee jira. Akkana dabalatta. Amma sa'atii dabalaa jira jechaadha. Obboleeyyan keenya waliif qoodaa viidiyoo tana sheer waliif godhaa sirriitti laayik subscribe share laayikii gochuu ammoo hin dagatinaa.